mo'achuu danda'a. Isheen HIV qabdi haadha abbaa ishee koo HIV tajjeese bara. Biftuun koo HIV tajjeese maadha abbaa ishee HIV qabdi isheenis bira bulti torban tokko guyyaa tokko yoo si hin taane ishee si jemmar. Kanaafiyyuu tokkoffaa ani koo jala kaalmeeti. Abbaan ishee ajjabaadha jechuudha. Asiifis hin ganna walii gaanii nama akkasa abbaati. Obboleessi keessa akkasuma ajjabamee jiraata. Ijoollee isaanii ta'anii nama haadha abbaan HIV irraa ajjeese waliin akka karaasa. Ishee HIV qabdi jemmar. Ishee amma ganni. Daangannatti cabutti amma karaan irra deemu dhabutti nofse amma mana namaa seeni hunda keessatti arrafamutti nofse yaa ganni mana isaanii dhaqaan jiru ofirraa bilookee afaan jiraachaan jira gastii dhufan keessatti na arrabsu zim jedheen jalaa bu'a mana nani seeni hunda dhufaniif na arrabsu zim jedheen jalaa bu'a sodaadha gizee hundumaa naas faraarra'uudha gizee hundumaa haadha lubbuudhaan hin jirre naas faraarra'uudha gizee hundumaa ati iyyeetti dhaqanii naas faraarra'uudha gastii namarra yoo seene kabajaa hin qabu isaan biratti sanammoo ani immoo kabajaa sanaaf jedhee sangan Baru hundumtuu ilmoo hiyyeessaati maal haadha ishii gooti mana arabaa keessa shinti beeti arabaa keessa maal gooti erga ishiin maatiin ishii sooressa ta'e ishii sooressa taate baay'ee gammachuun atoo mana garree ande silki kilusa nama haadha ofii hin beekne nama haadha ofiitti kabaja hin qabne nama haadha ofiitiif simboo hin qabne taadha nama arrabsa baay'ee akkuma haati kiyya dhehettee anan dhalte haati keetis dhehettee ganni ቆይ ኦማና ገሪያ ታዶ ቆይ ገኒ የቶማና ገሪያ ቢፍቱም ቲክቶክ ራ ለፈለፍቱ ብቻ ገርቴቲ ቆይ ስተነገርሲሳ ገኒ ኮዶ ኦፕስ እገፈዱ ገኒ Akkasumas takkaatti xafileen kophaayee na cabeera. Hojii koollee hojjechaa jiru dadhabeera. Baay'ee sammuu koollee tuqamaadha. Garuu immoo dhugaa barnoota hin qabu haadhaaf abbaa. Ijoolleen akkanaadhaaf abbaa dhabdanii gochan baay'eetu jira. Baay'een keessa hin jirtu. Garuu mogaas viidiyoo kana ilmoo dubartiittitu akkana jedhee maatii koo arrabsee sinnaaf haradaa aannan muumachuu hin danda'u. Isheen HIV qabdi haadhaaf abbaa ishee koo HIV tajjeese bara. Biftuun koo HIV tajjeese maadhaaf abbaa ishee HIV qabdi isheenis bira bulti torban tokko guyyaa tokko yoo si hin taane ishee si jemmar. Kanaafiyyuu tokkoffaa ani koo jala kaalmeeti. Abbaan ishee ajjabaadha jechuudha. Asiifis hin ganna walii gaanii nama akkasa abbaati. Obboleessi keessa akkasuma ajjabamee jiraata. Ijoollee isaanii ta'anii nama haadha abbaan HIV irraa ajjeese waliin akka karaasa. Ishee HIV qabdi jemmar. Ishee amma ganni kanarratti biiftu ati badii qabda miira keessa galuu dhiisuudhaan ala badiin kun jiru. Miira keessa sirrii abar miira keessa nama galcha beekta maanni beekta wanni miira keessa nama galchu waa'ee maatii ofii miti lubbuudha nama bukkee hin jirre miti otoo lubbuun nama bira jiraatanii maatiin ofii nama harkaa tuqamu nama dhukkuba nama dhukkuban miira keessas nama galcha nama gaddisiisas garuu immoo nama safuu hin beekne ilmoo safuu hin beekne wajjin safuu baafachuun hin barbaachisu ishiin amma arraba ittiin si arrabsite kana haadha ishee arrabsite baay'ee. Dhugaasin jedha lubbu haadha ishee arrabsite namni jaalatee haadha ofii dhabu bar wanni har'a sirra ga'e kun man hundi keenya bira yoo hin ga'a hundumti keenya yoo biyya irraa dhumame namni namni hin duune hin jiru ati jaalattee miti haati keessa irraa duute bar kun har'abas miti ilmoo hiyyeessaa immoo hunduma keenyatti ilmoo hiyyeessatti lubbu biyya irraafne biyya nyaanne biyyaa ba'an namni sooressa ta'e maal gocha biyyaa ba'a namni qabeenya qabu namni abbaan isaa sooressa ta'e namni abbaan kolga sooressa ta'e maal gocha biyyaa ba'an biyya kootitti hin baradhu maafaan maayyii biidha kan nama arrabsu baay'ee. Hanna marrabsu baay'ee biidha nama haadha du'a nama arrabsu baay'ee irratti hin dabalee immoo ilmoo safuu hin qabneedha. Haati biyya lafaarra jirtu hunduu haadha koodha. Sigalee haadha koodha nama dhukkuba waa'een haadhaa dhukkuba haadhaa kan beekutu beeka. Garuu ati immoo isaan wajjiniin isaan kan barbaadan akkaati gadditee akkaati hojii kee hin hojjetanne akka bakka depression keessa seentu si barbaadan no ati garuu mul'amtee hojiidhaan agarsiisuudhaati goch isaan lafa miti hojjettee agarsiisu biiftu hojjettee agarsiisu ansi abaare guyyaa kana hojjechaa noole guyyaa kana guutuu hojjechaa noole haati irratti kobicha waa'ee kana haasawaa miti haadha keessa harka arrabsan miti haati kee akkasitti duute jedhan miti hansirra ga'e kun mana isaanii haa ga'u ati hojii kee irratti fokosi lubbu. Hojii kee tirraan fiigeeti hojii keetiin fiig hojii kee hiriyaa kee hojii kee olman kee hojii kee haa ta'u
wanni sirra ga'e kun immoo ani jaaladheetii miti waaqni kana dhaqoon irraa fudhate waan anan arge kana argaa alangaran ittiin garafame kana isin ittiin garafamaa jeeyin deebii gabaabaa kan kaa'in achi tafe isaan wajjinii waliin deddeebistee ati asirratti xinna mashii gadditee agarsiisan isaan immoo kan barbaadan kana gadda barbaadu isaan si galee isaan kan barbaadan gadda dhugaan sin jedha biftu dhugaan akka micayyoo xiqqishuutti sitti maraate xiqqishuudha ati siif hin galu waa'een social media hullee siif galaan jiru waa'een ummata keenya kanallee si galaan jiru namni haadha nama harka arrabsu nama sammuun isaa sirriin hojjenne namni haadha arrabsu haati nama deesse arrabsamuun qabdu haati nama deemse abaarramuun qabdu maa waan nama deesseef abaarramuu qabdi haati ati hojii irratti fokus godhi hojjedhuutoo mul'adhuutoo jijjiiramiitoo argameeti guddoo ta'iitu argame guddoo ta'iitu sammuudhanis guddoo hojiinis guddoo qabeenyanis guddoo duniyaanis guddoo ta'iitu argame yemin gana erga qabeenya qabaatan erga abbaan isaanii boodigaardiin eegame maal gooti ishee shintimeetii arabaa keessa shuu kaddaama arabaa mataati Imran kuno erga abbaan ishee biyyatti boodigaardiin deeme ishiin maal gooti kaddaama arabaa mataati ishiin maashin tibeetii arabaa dheeyti maa waayifaa maadaamiitiin ija takka maadaamii ofirraa eegaa ija takka maasilkii haasofti erga abbaan ishee qabeenya qabaate biyyatti galtee qe'ee abbaa ishee mana abbaa ishee keessatti akka feetetti haasa'uu ni dandeessi kuni imaayoon nagarro nama akkanatiif deebillaatiin callis hojii kee hojjedhate. Jenni. Na dhagaa. Dubai keessa jiraatte jechuudha. Utuu Dubai keessa jiraatte intala qinxiraa masaanatu itti irraa mura. Isaan iyyuu as hin jirani akkasi taasisanitti garuu deebillaatiniif. Waan langaan laacal jettee boochuuf mataa ishee irratti fincaana jetti. Ajooftuu jechuudha jaartii waggaa 90 uskuti waan ati jalaacal jettuufi. Yoo jalaacal jettu keenya jaalatu. Gaafin kiyya kana bar maa inni boon leesh boossa. Ana tullaa boos maaliif boon jechuudha. Jimma abbaan kiyya maalidha erga abbaan ishee mangistii ta'e maal godhaa shintibeetii arabaa dhiqxirree qoshaashan tulishii zinjiraan jina wala baasa. Yeberreen erga abbaan ishee amma kana sodaatamaa ta'e amma kana eegamaa ta'e maashin tibeetii maudaan namaa gizee meeqa biyya arabaatitti deebite namni ko abbaan isaa kabajama namni qabeenya qabu namni abbaan isaa nigistii ta'e biyya isaa keessa jiraata hundi keenya biddeen abbaan boodigaardiidhaan eeggameeti biti abbaan koo xiqqisuma ishii minaanuma kuntaala 20-30 galfate maal godhan biyya arabaa ta'e koo mina saraallo de kazi biyya nu baase rakkoo biyya nu baase maatii iyyeessarraa uumamne biyya barbaache biyya baane min filaga fina himna nuti wallahi laazim yoo irraatee surraatee sutanan alatti itti darbee dubbata qoqotaamii tana jechuudha jinniit irra jira si jammar jechuudha intalitti sana sammuu ishee iyyuu sirrii miti waan asoftuun beet waan posottuun beet lef hagaara daammantee posotaa baate dheengadda sokki wallahi akkatti ishee poostii gootu poostii ishee nagan ilaali biftu mesti deebiito booyeti tiktok haaratti inde yammataan inde ዝም ብለሽ ስራሽን አሰሪ ወር እንደ አተከስታይ ካለ ደግሞ ሆጀቹን እንደሱ ገና ከነጫላ ገና ኡሌስ ትጥፈ ገና ከነጫላ ስርኩተን ምን ቲክቶክ አርጉ ገና ከነጫላ ስርኩተ ገና ከነጫላ ሞጎሌ ሲጨብሰን አትጀላ ቦቸታናን እህ አንሰፉ ወላልተ ሰፉ ወላል ዴቢ ሲፍ ጉቤላ ትድሪ ዴቢ ሲፍ የምን ማልቀስ የምን ስራሽ ስሪ ሀቢብቲ አቲ ገኒ ነማ አረፍቱ እንደንደው አኒ ዱጋዱ በነውቴ ገኒ አከመከተ ቤታ ጊዜ ሁንዳ ዱኩምኒ ሆ አምቢፍቱ ነከነከነም ወዳይ ወቢያማ ኢብን ጀቶ ቆታን erga jinjirachu qabne wajinjirachu gabasin inje dugaas biran ufa nallala nangala wanta numolita sowna ichu geru guys ana nakasiti wabi dan kirembe gize hunduma yona kafelen angeta miskirin kana media ratti borro don tay kanan keessatti waqatti boocala anu gara bi amanta qaba isgaaberi miskirin guya mikailan nalaten mikaila baayen kabaja dura sinitti me akkana dhageessanitti guys gaafa yaa mikailaati dhuguma carraaki yakana bareechite dhuguma an hojjedhe kana booda hojii akkasitti hojjedhu sana kufee amma garuu ka'ee hojii kana hojjedhe an karaatti deebi'e garbeeni silatii hin qabatu silatii sana arran galfadhe arra galchee arra akaawuntii Itoophiyaa irratti galchee gaafa guyyaa 12 gaafa Mikaayilaa deemanii naa galchu viidiyoo sinifan poostu ta'uu barbaaddan sini galee isgaabeeri masgiin ani kanarra ga'e jedhee odoon gammadu immoo gaafa
warrin keessa dhaladhee ba'ee gaa'is akka kanatti xiqqoo ta'anii miidiyaa irratti namni kabaja hin qabne naaf arrabsu waan hin jedhu nabi gaa'is yemirriin noo takka jireenya hin jibbe takka immoo maalan gochaa jiran jedhee hojii hojjechaa hin jiru sammuu kana dhugaa rabbi nama naas dhiisa hojii hojjechaa hin jiru maaliif sammuun kiyya kun gaa'is nama tokko jireenya jibbitaa biftu. Nama tokko jireenya jibbitaati nama tokko jireenya gaa'is nama arrabsu wallaalle afaan qaba nama nan arrabsa garuu yoo nama arrabse ganni naala jira lamsalee amma namni gurguddaan hedduun naala jiru isaan kabajuudhaafan nama arrabsu dhiisu isaan kabajuudhaafan safuu eeggadha safeeffadhee of jiraachisaa ergan nama gurguddaatti makame gaa'is biiftuu guyyaa tokko gadi bahee namarraa dubbatu durumallee hin dubbadhuan siifoo xiqqoo sababanani nama gadi galabbaxee arrabsetti na bilookta micaayoo sun maana bilookte hin jenne oggaa tasa gastii namarratti ol agar haa isiifoo haa biiftuu waliin jenneetuma adda baana maaliif badii kiyyattan bilookame mana ishiiti erga gizee sanaatti nama narrabsu namallee arrabseen beeku ofirraa dhaabbadhee irraallee afaallee jira kanaa ol immoo kun daangaa kana natti darbitee dhufte naa ollatti taate micaayoon kun ganaa biyya hambaa kana erga deemte odokicha biyya hambaa deemte madaamin biyyatti darbatte hamma moo deebitee deemte gana ji'a lama odoon guutiin mannuu ta'eef hin taane odoon argin ilmoo namaa gadi baatee akka kana dirasii arrabsu maaliif akka ishii safuu akkanaa barte naangalullee hin danda'u garuu immoo gaa'is kana boodisi akka barbaadu dara dhaaban malee jedhe Hacaaluu Hundeessaa biiftuu Daalubbo ati nama tokkoof boossa taanan gaafa namni guddaa sirratti jige gaafa hawaasni kunuu sirratti jigu jira. Dhala namaa ta'e kan hin dogongorre hin jiru. Gaafa ati dogongora xiqqoo tokko hojjette uummanni kun hunduu sirratti jigu jira. Gaafa sanii ka'uu gaafa dadhabdu jira. Nama tokko barakasii arrabsaa jiru. Deebii laadhuuf ishiidhaaf akkuma ishiin deebii si laatte kana deebii laadhuuf akkuma ishiin si arrabsite kana arrabse. Kan kaa'in achitti tafe buleetti tiyyaa. Ati kan biyyaa baateef hojii keetiif hojii kee hojjetadhu laale. Kuni manni TikTok kanarra jiru jechuudha anumaan dabalatee sammuun keenya sirriin jiru dhugaan siin jedhaan ani fakkeenya isiniif haa ta'u laal ani fakkeenya isiniif haa ta'u ani hattuun jedhamee biyya Dubaay keessatti otoo dhibamin beekaa dhibamteen jedhamee biyya Dubaay keessatti akka addunyaa irratti gurraacha na qofa tokkicha ta'e ganniin gurraattidha jedhamtee san hundayyuu waaxi gadi godheen gad liqimse maaliif kaayyoo kiyyaaf haadha kootiif jiraachuuf haadha koo jiraachisuuf sigalee han biyyaa nu baasee biyya ormaatitti iji xiqqaaf guddaa nu garaftu rakkoo biyyaa nu baase cinqii biyyaa nu baase sigalee rabiti kanaafati adabadhuuti hojii kee hojjetadhu ansi arrabsuuf ammaal jedhuuf deebiin laatini zimmechuun deebiidha nama sammuu qabuuf zimmitaa marsi nu jette amarri nama fudhatu rabbii jechuudha. Sinitti hima no lakkiin barbaachisumi akkam akka nama miidhuu hin argu gizee san namaa hubattu waan ta'eef rabbi naman taatan hin bar maaliif bakka madaa nama bootaa nama dhukku itti kaastanii nama hin arrabsiina dhugaa rabbi amma biiftuun hin dubbattu miskiina rabbi dhugaa rabbi guys obsa qabdi biiftuu maaliif eenyu arrabsaa jirtu maal sin gooteeti warri naan jetta warri hubachuu hin dandeenye finoo dhaggeeffadhaa guys wabii godheetu ijoolleen akkanaa dhafa abbaa qabdanii gochuun baay'eetu jira baay'een keessa hin jirtu garuu gaas viidiyoo kana dhimma dubartiittitu akkana jedhee maatii koo arrabsee sinna haradaa muumachuu hin danda'u. Isheen HIV qabdi haadha abbaa ishee koo HIV tarcheesse bara. Biiftuun koo HIV tarcheesse haadha abbaa ishee HIV qabdi isheen isa bira torban tokko waanti goota torban tokko miti guyyaa tokko biyyuusiif hin taatu ishee si jammar. Kanaafiyyuu tokkoffaa ani koo intala kaalmeeti. Abbaan kee ajjabamee jiraata. Ajjabaadha jechuudha. Asiif isin kenna walii gaarreen uummata akkasa abbaati. Obboleessi keessa akkasuma ajjabamee jira. Ijoollee isaanii ta'ee nama haadha abbaan irraa keessa waliin akkam ishee HIV qabdi si jammara. Kanaafis ijoollee warri guddise dhugaa dubbannoo ijoollee maatii biratti guddanni kabajameenya. Abbaan kee kaabinees ta'u xalayaan ministeeraa ta'u haadha abbaa namaa gadi baatee arrabsitee abbaan kee afaan iddoo kabajamattee yaadu. So guys maaliif biiftuu mikinaannatti ittiin waan kana kaasee hojjettan guys kun baqii yoo ta'u
Kun isinii baqii yoo ta'u deeman baqii isinii ta'u amma dheera deebi'aa dhaggeeffadha. Keessa jira akka dubartii takkaatti xafileen koo baay'ee na cabeera. Hojii koollee hojjechaan dadhabeera. Baay'ee sammuu koollee tuqamaa. Garuu maal dhugaa dubbannu ta'e qabuudhaaf abbaa ijoolleen akkanaadhaaf abbaa dhabdanii gochan baay'eetu jira. Baay'een keessa hin jirtu. Garuu iddoo kana dhannoo dubartii bitu akkana jedhee maatii koo arrabsee sinna faradaa aannan muumachuu hin danda'u. Isheen HIV qabdaadhaaf abbaa ishee koo HIV tajjeese bara. Biftuun koo HIV tajjeese maanaaf abbaa ishee HIV qabdi ishee isa bira kutti torban tokko waanti godha. Torban tokko miti guyyaa tokko biyyoo si hin taane keessa jabban. Tokkoffaa ani koo intala kaamneeti. Abbaan ishee ajjabamee jiraata. Ajjabaadha jechuudha. Asiifis hin kanna walii gaanne noo qaqqasa abbaatii. Obboleessi keessa akkasuma ajjabamee jiraata. Ijoollee isaanii ta'anii namaadhaaf abbaan HIV irraa ajjeese waliin akka kanaasa. Ishee HIV qabdi jemma. So guys, maaliin godhe? Normally guys akka biiftuutitti biiftuu yoo balleessite baalagee taate miidiyaa kanarratti warraffamti. Kanaafuu guys akkaawuntiin kun fooloorsii 380 qaba. Riipoort irratti naa godha. Mikinaatu akkaawuntichi ittiin haadha namaa arrabsataan kabajaan qaba. Isa lammataa immoo guys gruubii teelegiraamii naannanidha. Akkamitti akka akkaawuntii kana balleessu? Nan balleessa qaxxi godhe. Maaliif uummanni kuni mee warri guys akkaawuntiin kun yoo bade numara irratti lakkoofsa tokko barreessa. Akkaawuntiin ishii kun fooloorsii 380 qaba. Isti akkaawuntiin kun haadha namaa arrabsu hin jettu. Kina hundi keessan hin jettan miti. Sila kanaafuu gruubii teelegiraamii nanidha. Kampaanin TikTok jira hundi keenya midhanne achirratti waan barreessa isin jedhu hin barreessitu. Sana booda seenii yaa'u baay'ee si obse. Baay'een akka dubartiitti si kabajee si jalaa hin gadi jedhee. Ani si jalaa gaas riipoort irratti godha hundi keessan. Riipoort irratti godha namni kumni tokko asirratti kun baqiidha. Nama tokko miidiyaa kanarra cufuudhaaf nama 1,000 miti nama 2 nu gaafata. Maalan ishii godhe gaas haadha. Hiriyaan dubartii dhaxxanii ishii bira seentanii hin ta'echuu. Ishii wajjin laayif irra hin ta'echuu. Maali akkamitti borusin yoo maal goote? Sin kabajjiin tallituun borusin. Kanaadha tiyya akkamitti ilmoo dubartii keessa jecha kanaafa? Gaas safuudhamu. Nama salphisa. Namni salphadhaani dhugaa dubbannoo ta'e gizee tokko ani koo intala maalii jedhee gaafa nama arrabsu ofitti immoo deebi'ee gaafa nuuf laalu sheeminna qaba. Nan affara baxaan jechuudha geetan sammuun kiyya kun hin affara sheeminna qaba jechuudha. Akkamitti ilmoon dubartii akkanatti afaan baafattee jecha kana namaan jette gaas. Mucayyoon kun beerutu jiraatti. Reefu deemte erga deemte ganaa jaalaman guun qixxeedha. Gaafa ani Dubaay dhufu ishiinis biyya kana deemte jechuudha. Mee guyyaa manaatitti maalti ishii ani ergan Dubaay dhufe cawaan taane gaa'isani. Nama nan arrabsa takka nan kolfaa nan taphadha waan na dinqee waraabesanii poostot. Kan kanarraa nafe gaa'is mee biiftu guyyaa tokko Dubaayitti kana dura ofii ishiiti na tuttuxxee akka nani gadi bee nama arrabsu na goote. Dhufanii ofii isaaniiti na tuttuqanii akka nama arrabsu na godhan. Gizee sana hundi rifadhe baxaan itti rifadhe gaa'is nan shumuqquqiin jedhe quxurii tokko tangalee. Gaafa namni biiftu kusirraa eeggama jedhee naan lolu nan affare gaa'is. Nan affare baxaan itti naffare jechuudha. Gaafa akkanatti immoo haadhi tiyya gadi baatee miidiyaa irratti arrabfamtu. Abbaan kiyya bulchaa akkanaati gandi kiyya akkanatti kabajama gaafa jettu. Jarana ganda abbaa ofii akkanatti gadi buusanii kwaalitii abbaa namaa gadi buusanii arrabsanii abbaa ofii kabachiisu. Jira waan akkanaa gaa'is. Abbaan kiyya kantiibaa miti. Kantiibaa miti maaliif jechuudha xaqilaa ministeerii taane. Ijoollee kabajaa jalatti guddate namni haadha kabajamtu abbaa kabajamtu dhugaa rabbi haadhi ishii baxaan itti miskiin ol jettee aan daa'imatan akkana ol jettee nama laaltu haadhi ishii guyyaa tokko daqiiqaa 30 kana dhaqee achi dhaabbadhee arge haadha ishii jechuudha baxaan itti haadha kabajamtuudha abbaa ishii nagarreessu. Mucayyoon tun dhuguma isaanirraa dhalattee guddattee hin jedheen yemirreen ነው በጣም ትጋፊነት akkamitti ilmi dubartii akkanatti gadi ba'ee namaan akkanatti arraba akkanaa namaa kenna. Ani kok HIV yang kabar, ikut Dubai itu future bar. Kaas na rabot mo. Senegale? Ani HIV kapanan Dubai itu hunden do ture guys. Mikin aku marmara aku. Ani gawan marmara aku kan nulen guys. Dokter nabi ya dibiratan kene. Senenggarra mo.
Gaafan takkaadhaan ta'e hordofaan kiyya jalaa hamma gubbaa kiyyaatitti miidiyaa kana ture guys. Wanni ani godhu miidiyaa kanarraa wanni dhokatee godhu. Sinigalee garuu immoo ani baay'een ishii safeeffadhe baay'een akka intala dubartiitti ishii kabajaa ture. Baay'een ishiidhaaf seeftii ishii eeggachaa ture. Sanarra dabartee naarrabsitee narra deemtee caamma baafattee narra deemarti amma. Sila kanaafuu guys akkaawuntii tiiktookii qabdi faa jedhee jira. Ani immoo guruubii teelegiraamii hidhee akkaawuntiin kun arrabsaa oolamiti guyyaarra. Kaampaaniitti kaasasuu nan danda'a. Isa lammataa immoo biyya Beerut keessa jirta. Seera qabeessan deemte paaspoortii kee chaappaa kee 50 rukuttee deemte. Biiftuu ettee na waamtee haadha koo arrabsuu dandeessu. Suudii jirti. Suudii daayi. Okay, suudii keessa jirti ani hin beeku biyyuma ishiin jirtu. Guys, suudii keessa teessee haadhaaf abbaadhaan akkamitti intalli kun ani difirnatti ishiin na dhibe guys difirnatti akkamitti gadi baatee nama arrabsitu maal ilmoo dubartii miti itti baqaqee jira moo kana rarree jira innaan guys. Waabi akkamitti intaane ani wanni kun nati hin tole chaatin jiran baraan jechan dubbadheera viidiyoo lama sadi dagaagame dubbadhe hojjedheera. Kanarra namni darbitanii dhuftanii si jammar kana booda namarraa hin haasayin anatu irraa haasaa kolkollee miidiyaa kana gubbaa amma ishiin gadi baatee akkanatti haadha kee arrabsite kana amma ishiin gadi baatee haadha kee kana jilbiifattee dhiifama gaafatutti ani sirraan deebi'u gaayis kana booda akkas amma ishiin gadi baatee maatu jechu kun na arsee jechuudha indee dirqama abbaan kaabinetee kaabinee ta'uu dhiisee maaltu biyya ilaallata maal nu galcha milishaa gandaallee yoo ta'an nun kabanya malee nun tuffanni bara nama keenya Oromoodha afaan Oromoo amma dubbatanitti hin kabanya hundumaan wal qixa yaannaf sinigalee garuu immoo an dhugaa dubbannoo ta'e wabi abbaan kiyya yoo kantiiballee ta'e yoo xaqlaay ministeerillee ta'e an biyya arabaan hojjedhu isa dhugaa sitti hima yeemirreen nu ijoolleen biyya arabaa hojjennu miskiina maatii keenya jijjiirroof jijjiirrannee biyya baane carraa keenya muuluma korra jennee adagaarratti sinigalee abiddaatti of gannee ta'e biyya keenya baane. Intalli abbaani ajjabamee deemu intalli haati ajjabamee deemu intalli obboleessa ajjabamee deemu maal gooti biyya arabaati maal gooti biyya arabaati biyya ofii keessatti galaatti ishiinis jechuudha dirqama wanta ishii dubbatte kana ishii afaan hin dubbatte kana tuftee raawwattee hin dubbatti gadi baate jechuudha namni ishii tafaata'u hin jiru lammaffaan immoo quraaliyoon jechuudha warroonni dhuftanii viidiyoo namarratti waraabaa